Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleeyyan kiyya warroonni sooshaal miidiyaa irratti wajjin kufallee wajjin taphannee yeroo gaddaatis wajjin gadda qoodannee yeroo gammachuutis wajjin gammachuu qoodannee alhamdulillah galata rabbii kan guyyaa har'aatiin nu gahee fuulduraafis isuma abdannee jirra inshaallah rabbiin nama waan hunda keerii hunda waliin qoodatu rabbiin haa godhuuti. Har'a warroonni tapha garaagaraa keessatti dhaaba siyaasa garaagaraa keessattis walitti muqannee osoo waliin taphannuutis qalbii walitti cabnee haala adda addaatiin har'a sooshaal miidiyaa kanarratti waan hunda waliin dabarsaa jirru warroonni natti mufattan warroonni jechan ta'anii dingatti sheexaan irraa hantee isinitti dubbadhee yaa ramadaanaa kana keessa nama kheyrii xiqqoo dalagee rabbi biratti sadarkaa guddaa argatu rabbi nu haa godhuuti. Nama du'aa'ii ramadaan keessa kadhanne hunda rabbi biratti qeebalamtuu nu godhee hayyoota keenyas baroota marhadaa keessatti harka diinaa jiraatanis rabbi harka diinaatiin nu baasee inshaallah barri kun bara bilisummaa rabbi nuuf haa godhuuti. Kheyrii keenyas rabbi biratti kan jaalatamtu taate rabbi nu haa godhuuti. Saniin boodas nama wanjalii hundarraa bilisa ta'u rabbi nu haa godhuuti. Nama kheyrii dalagatu rabbi nu haa godhuuti. Inshaallah obboleeyyan keenya kan akiraadhaa rabbi milkii bara kanaadhaa bara ji'a ramadaanaa keessa hojjetannu hundaa'u fuuldura keenyattis waan achisitti hojjennu tahee rabbiin nama sadarkaa guddaatti akiraaf duniyaatti rabbi milkaa nu haa godhu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.